لكل حدا عنده توم ليكوا هيدي الطريقة شو حلوة انكم تحملوهم مع بعض اذا صاروا يبكوا. بالاحرى البنت اللي عندي هي اللي علمتني هيدي الطريقة، شوفوا ما احلاهم. وفيكن كمان تنيمون بهيدي. Ay naayimin jette. Mi akka mucatti kana warri ijoollee akkasii guddistan. Ijoollee akkana warri guddistan jechuudha. Akka mucatti kana. Mucattiin kun baay'ee tokko garaana nyaatte. Baay'ee nama azansisiisti tokkoffaa ilaala qaamuma shiyyoo jechuudha. Baay'ee huqqatteetti. Madaamittiin immoo jechuudha yeroo hundumaa viidiyoo waraabde jechuudha. Intala kana ittiin guddifattee jechuudha. Yeroo baay'ee ilaaltanitti yoo ta'e ijoollee keenya Itoophiyaas ta'e Afrikaa tokko tokko keessas madaamonni wajjiniin viidiyoo hojjetu jechuudha. Wajjiniin viidiyoo hojjetaniitu kan isaanii guddifatu. Kan isaaniiti kan isaan guddifatanii jechuudha. Wantichi guddina waan ta'eef miidiyaan kamiiniyyuu yoo irratti hojjetan guddinadhas maallaqas ni argamsiisa jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kakuu akkam jirtu nagaa keessanii. Nagaa kiyya galata waaqaa ta'u. Mucattii kana dhugaa waaqa viidiyoo ishee ergaan argee booda hunduma isaa ilaaleeni baay'ee tokko na azansiste jechuudha. Goggogdeetti ofii ishee baay'ee tokko huqqatteetti. Namni ijoollee guddisu namni ijoollee akkasii xixiqqoo akkasii guddisu jechuudha. Yeroo hundumaa boqonnaallee hin qabu. Halkanillee akkasii ijoollee arabaa jechuudha. Ijoollee arabaa situ guddisa taanaan halkanis guyyaas situ faana rakkataa jechuudha. Sanummoo ijoolleen kana amma mucaan kun akkuma biyya keenyaatti deemtee baattee agarsiisteetu ofiidhuma ishii balaa ofitti fiddee jechuudha. Lamaan isaanii tokko dugdatti hidhattee tokko fuulduratti baattee jechuudha. Hiccitii kana ishee dhumatutti himee egaa isheen garraamummaadhaan ta'uu danda'a garuu hin miidhamti mooti. Tokko dugdatti baatanii tokko lapheetti qamatti qabachuu jechuudha. Ijoollee kana akkanatti ba'aa barsiistee jechuudha. Ijoolleen immoo baatamuu jalqabnaan baatamuma sana bartee jechuudha. Laal akkanatti yoo baattee hin rafuu jettee maa hin rafarree ijoolleen ikkoo namarratti rafuu jaallatti bara. Maaliif hin rafaniree? Ijoolleen kun yoo rafan egaa hojiillee ni hojjette jechuudha. Qoosaan hin jiru yeroo kana keessa yeroo jireenyi qaalee kana keessa hojjettuu lamammaa hin fidanii ijoolleen kun yoo rafanii mucaan kun boqonnaan qabdu hojiifaa hojjetti. Nyaatallee seeraan nyaachuu dhiisuu dandeessi. Ammayyuu fuula isheerraayyuu hin beekama bar. Qaama isheerraayyuu hin beekama bar. Sanuu lafa deemti mooti. Lafuma caama mana keessaallee hin kaawwanne. Ofiishii qaamni ishiiyyuu dhume goggogdeettis dhugaa waaqa. Akkasitidha baay'ee ijoolleen keenyatuma akkana jedhanii of qabuu dhiisanii nyaata nyaachuu dhiisanii waan ta'e irra bu'u jechuudha. Yeroodhaa booda hirriba gahaallee hin argatan. Ijoollee guddista taanaan inkoon biyyuma keessattuu ijoollee xixiqqoo akkasii guddista taanaan daa'ima akkana waggaa tokko gadii taanaan haatumtu badaa hin raftu. Haati dhalteeyyuu hin raftu jechuudha. Ijoolleen sun yoo halkan ka'uu danda'u. Halkan rafuu diduu danda'u, torba gahuu, 8 gahuu, yoo barbaadan immoo amma 6tti rafanii halkan guutuu akkasii taa'aa buluu danda'u, diduu danda'u. Elagaa namni kun akkanatti ijoollee kan eegee maal godhaa tureetu guyyaa immoo gahee hojii siin hojjeta. Wanti hafu hin jiru jechuudha hirriba torrafi. Inni kan biraa immoo isheen kun miidiyaa irratti fiddee ittiin of guddistu. Laalama hojjettuu fi madaamiidhaan viidiyoon yeroo hojjetamu yuutuubis ta'e tiiktookis ta'e baay'ee viyuu baay'ee argata. Viyuu baay'ee argata jechuudha. Ittiin guddifatte jechuudha. Ittiin ol kaatee jechuudha. Mucattiin kun too miidiyaa mataa ishii qabaattee ittiin of guddisteeti bor ishee fayyada garuu niitiin of guddisa. Kan nama baay'ee hin beektu kan maqaan ishii tokko niitiin tokkos jirti kan Afrikaa wayii faana hojjettu. Kan Afrikaa wayii faana hojjettus jirti. Tokko immoo roozii beektu. Roozaa immoo roozii sana ishee isheenis ijoollee akkana lama guddistee kan galtee deebite Keeniyaan sun. Keeniyaa dhamti ishee galteellee deebite ammallee dhiyoo kana hin galte deebitee baay'isee waggaa tokko iyyuu tun ta'e dhuftee kaateetu ji'a muraasaadha. Waggaa hin taane ji'a muraasa booda hin deebitee galte. Biyya ishiitti hin galte jechuudha roozaan sun.
isheellee ilaala akkamitti akka jarri sun ittiin fammasani roozaa sanaan jechuudha. yuutuubiin isaanii koo miiliyeenaaf wayidha. yuutuubii isaanii baay'inaan isaa yuutuubii hojjetu. Viidiyoo yuutuubii irraa faa kutanii fidu gaafi immoo noormaali tiktook irratti sin gadhiisu. Roozii sana faana yeroo hojjetan viyuun isaanii xaaraa kana rukutaa jechuudha. Maaliif namni hojjettuu fi madaamin ta'anii yeroo wal faana hojjetanii wal biratti ilaaluu jaallatu waan ta'eef ittiin fammasu, ittiin birrii baay'ee galii baay'ee argatu jechuudha. Araboonni akkasii jechuudha. Fedhii isaaniitiin gaafa ofii isaanii nama miidiyaa ta'anii ofii isaanii nama miidiyaa yoo ta'an dhimma hin qaban jechuudha. Ati immoo fedhiis qabaattee fedhiis dhabdee akkanatti waraabamuu barbaaddus diddusii inuma si waraabu jechuudha. Waan kamuutu ati hojjettu, nyaata osoo hojjettu ta'e, mana qulqulleessita ta'e, ijoollee kunuunsita ta'e, waan barbaade yoo ta'u si waraabu jechuudha. Kun fedhii kee hin ilaallatu dhugaa waaqa. Fedhii kee yoomuu mallee hin ilaallatu jechuudha. Kan isaanii otoo ta'e garuu jechuudha. Kan isaaniitu ta'e itooti ijoollee isaanii yookaan waan ta'e isaanii fedhii isaanii malee waraabdee gadhiiste balaadha. Baay'ee tokko balaadha jechuudha. Ijoollee isaanii si faana waraabamanii argamna. Manni isaanii maali, nyaanni isaanii yeroo darbe isinitti nimne nyaata isaanii maqaan isaa maali? Naka wanta ta'e raamuu fakkaatu sun sababuma waraabamee isheen miidiyaa irratti gadhiiste qofa kan isheen biyyatti gashite harka duwwaa isiniin jedheera. Ofii isaanii garuu gaafa faayidaa mataa isaanii ta'u, gaafa yuutuubiin sun kan isaanii ta'u, gaafa hojii yuutuubii sanaa kan isaanii ta'u, gaafa miidiyaan sun kan isaanii ta'u siif dhimma tokko illee hin qaban. Qat go'anii waan barbaadan dugdatti baattee, garaatti baattee, mataatti baattee ilma si waraabu jechuudha. Siin fammasoo jechuudha. Si hin guddatu jechuudha dhugaa waaqa. Kanaaf baay'ee tokko nama aarsaa. Ijoollee akkanaa garuu warreen guddistanii baay'ee of eeggachuu qabdu dhugaa waaqa. Ijoollee xixiqqoo akkasii lakkuu warra wal fakkaatu akkanaa warri guddistan siriyees baay'ee of eeggachuu qabdu. Sababni isaa amma har'a isheen akkanatti akkasittiin jechuudha. Akkasittiin si waraabdee ijoolleen kun itoo dingata waan tokko ta'anii tokko fanii too maal ta'anii kaleessa nafaan hojjetteetti kaleessa nagaadha isheenuu kaleessa gaariidha siniin jettu. Bakka kokkeetti si qabdi jechuudha. Kanaaf ijoollee keessattuu ijoollee isaaniitiin humaa hin yaadanis humaa hin qixxeessanis dhugaa waaqa. Qabeenya isaanii hunduu too dhume waan isaan qaban hunduu yoo dhume illee umaa miti. Garuu ijoollee isaanii waan tokko taanaan kuufnaan maal taanaan bakka rakkoodha jechuudha. Kanaafuu hojiillee jechuudha. Hojii sanallee dhiistee itti gaafatamummaa sitti kennameera waan ta'eef ijoollee sana qofa eeguudha. Yoo ta'ee an hojii isin hojjedhu yookaan ijoolleen kunuunsaa yookaan hojiin hojjedha jettee ofirraallee dubbachuu qabda dhugaa waaqa. Amma obboleettiin madaamii kiyyaa duraan hojjettuu hin qabdu. Dura hojjettuu hin qabdus hin deenyesi jechuudha. Dawuu turte booda lakkuu deesse jechuudha. Yeroo sana hojjettuu tokko fidatte. Ijoollee lakkuu deesseetu hojjettuu tokko yootu mandahiin dura erguma dahuu jala geessee xalabaadhaan fidatte jechuudha. Booda lakkuu deesse ijoollee sanatti hojjettuu tokko fidatte. Achi ilaali ijoollee daa'ima sanatti tokko fiddee isheen hojii sin hojjetti ijoollee sana sin kunuunsiti. Akkamitti danda'ama kun? Akkamitti danda'ama? Ijoollee sana maal gootee yoo isaan rafan hamma rafanitti hojii hojjetti, uffata fa'aa micciti, mana qulqulleessiti maal jetti. Yoo isaan ka'an immoo isaanitti jijjiirtee aannan uskistee maal gootee isaaniin kana kekkeessee immoo hojii hojjetti akkasti. Kun baay'ee mataa nama dhukkubsu dhugaa waaqa. Kanaaf tokkittiin shiyyuu ijoolleen arabaa immoo tokkittiin shiyyuu baay'ee dadhabsiistuudha. Kan Itoophiyaa wayya kan keenya wayya. Kan keenya koo akkas nama rakkisan. Re'ee eeguu wayya ijoollee arabaa eeguu garuu maalumaaf ijoollee warra eegdan siirees dhugaa waaqa baay'ee sodaachisaa.